السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتن كبجمتوتا في جالتمتون هردفتوتن فيسبوك يبرسارو ما الحمد لله نجا كوت نجاني كي كان جال الله كن كبجارا بك جرتن مرت سناجهم إيجا هردفتوتن كي يا فيديو راهنا كيسات وان إيمون هاروك أبتة دفين إسنارجسيسو دفين جودا إيجا إيمون وان حالام برباچزا توان حالام بريدا توان حالام نما كمچيسو كبتة أبديتي تيه دفين جري جودا بيفا فيسبوك أسنينجا جودا egaa wanta namoonni baay'een yeroo baay'eetti rakkachaa turan wanta namoonni baay'een agartee waan kana haala saadaatti barbaadaa turan qabatee abdeetii ta'ee dhufee jira jechuudha. Egaa iimoon jechuudha bifa feesbuukaa saniin jechuudha iimoo keessan eenyu akka keessa jiru namni hangam akka keessa jiru haala nama keessa jiru san itti of keessaa baaftan jechuudha qabatee dhufee jira jechuudha bifa feesbuukaa saniini. Fakkeenyaaf duraan jechuudha yoo namni keessa jiraate nama san yeroo san dileetti keessaa goota malee namichi sun ammaas lakkoofsan yoo itti naqe koodillee gaafatu xawwaalma seenaaf jechuudha. Amma gonkumaayyuu seenuu hin danda'u jechuudha. Namni yoo keessa jiraate nama san keessaa baaftanii gonkumaayyuu seenuu hin danda'u jechuudha. Akka inni itti koodii gaafatuu danda'u nama san jechuudha. Isinii galee koodii sun isin bira dhufaa yoo koodii san isin kennitaniif malee namni biroodhaa iimoo keessanillee seenuu hin danda'u jechuudha. Yoo duraan illee keessa jiraate jechuudha. Fakkeenyaaf duraan yoo keessa jiraate yoo yeroo sanitti ati keessaa baafte innis deebi'uu ni danda'a jechuudha. Maaliif koodiin gaafatu jechuudha. Amma garuu haalatti koodii gaafatu fidatee bifa bareedaa ta'een abdeetii ta'ee jira jechuudha. Kanaaf iimoo keessan abdeetii godhuu isin barbaachisa jechuudha. Iimoo beetaa osoo hin taane iimoo adii sun duraan fayyadamaa turre kana abdeetii godhatanii nama iimoo keessan keessa jiru namni hangam akka keessa jiru haala itti of keessa nama sana immoo iimoo keessan keessaa baasuu dandeessan argachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf iimoo keessan abdeetii yeroo gootan iimoo keessan irratti ni galtanii achi booda sarara sadii irratti ni dhuftan as gadi achi booda jechuudha settings ka joon irratti kiliikni gootanii achi booda imo account settings ka joon irratti kiliikni gootanii achi booda kinoo jechuudha manage device ka joon kana jechuudha wanti haaroon as kan jiru jechuudha haala namni imo keessan keessa namni hangam akka jiru haala itti baasuu dandeessan asirratti argattu jechuudha isinii galee asirratti kiliikni gootanii achi booda haala kanaan iimoo kan amma nama lama keessa jira jechuudha. Anaa fi nama biroo keessa jira jechuudha isinii galee. Fakkeenyaaf iimoo kana ani kophaa itti fayyadamuun barbaade nama kana dirqama keessaa baasuun narraa eegama jechuudha. Namni kun amma jechuudha iimoo beetaadhaan keessa jira jechuudha. Isinii galee iimoonni olii kun kiyya inni as immoo kan namicha itti fayyadamaa jiruuti jechuudha. Diivaayii sanallee yaani maal akka ta'e maaliin akka itti fayyadamu ture yaani isinii hima jechuudha. Ala kulleen nama kana keessaa baasuu barbaadan jechuudha. nama haaratti asirratti kiliikni gootanii achi booda asirratti kan ni dhufa jechuudha. Dileetti kan haaratti kiliikni gootanii jechuudha. Yeroo dileetti kana kiliik gootan haala kanaan ammallee dileetti kiliik gootanii jechuudha. Egaa haala kanaan koodii si gaafate jechuudha nama kana keessaa baasuudhaaf koodii shari'aa san teessan irratti si erga jechuudha. Kiliik irratti ni goota koodii shari'aa san irratti ni dhufti jechuudha. Kun amma koodii lakkaa jira ni dhufa koodii nama garfuu eeguu qabna jechuudha. Egaa wanta kana namoonni baay'een duraanis barbaadaa turanii argachuu hin dandeenye jechuudha. Garuu kun amma bifa bareedaa ta'een dhufee jira jechuudha isinii galee. Hanga koodiin nu dhufutti obsaan eeggachuu qabna. Egaa kinoo asirratti arguutti nama kana kinoo keessaa baase jechuudha isinii galee. Asirratti akkuma argitan iimoo lama ture jechuudha. Amma tokkuma kiyyum kana qofatu jira jechuudha. Namni duraan keessa ture sun amma gonkumaayyuu seenuu hin danda'u jechuudha isinii galee. Fakkeenya duraan fayyadamaa tureemi. Duraan jechuudha iimoon yeroo lakkoofsa baate yeroo tokkotti fayyadamte hoo mobaayilaa kan kee foormaatii gootee deebitellee koodii sin gaafatu jechuudha. Amma garuu koodii gaafata nama san jechuudha. Namni sun agartee amma yeroo lakkoofsa kanatti naqee itti guutee kiliik irratti godhee xawwaalii koodii na biratti dhufe jechuudha. Yoon koodii san kenneef malee gonkumaayyuu seenuu hin danda'u jechuudha. Isinii galeemi. Egaa haala kanaan nama iimoo keessan keessa jiru eenyu akka ta'e baruu dandeessanii ammallee of keessaa illee baasuu dandeessan iimoo keessan keessa jechuudha. Iimoo keessan keessa baaftanii kophaa iimoo keessan itti fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Egaa hiriyootan xiyyaa viidiyoon kun haalaan barbaachisaa kan ta'edha jechuudha. Namoonni baay'een itti rakkachaa turanii akkasuma namoota wanti kun hin qunnamnellee booddeefillee baruu waan kana dirqama. Viidiyoo kana laayik sheer godhuudhaan hiriyootan keessan hunda biraan akka keessan kabajaadhaan isin gaafannaa waan hordoftootaniif galatooma. Barumsa biraatiin akka walitti deebinutti jiraadha.